Saayidoo fiduu qabdi. Kan yeroo ammaa kanatti Saayidoo barbaadee fiduu qabu Ayyuudha. Ayyuun maaliif miidiyaa isheerratti baatee hin dubbanne? Saayidoo yeroo ammaa kanatti dhabamee jira. Bakka inni jiru hin beekamu. Yamanii jira ta'ee, Itoophiyaa jira ta'ee, bakki inni jiru sa'aatii ammaatiif yeroo ammaa kana gidduutti waldhaalamee jira. Kanaafiyyuu Ayyuun miidiyaa isheerrattis baatee hin dubbanne, Saayidoon eessa dhaqe hin jenne, jaarsi koo eessa jira jettee hin barbaanne, kan maal ta'uufitu barbaaduu diddee. Sanarraan iyyuu immoo Saayidoon hin jiru jetteetu mana isaa maqaa isheetti jijjiiruudhaaf barbaadaa turte. Isheen silumayyuu kan barbaadde qabeenya isaa barbaaddeeti malee Saayidoo jaallatteeti miti. Kanaafiyyuu dirqama Saayidoo Ayyuutu barbaadee arguu qaba jetteetu qeeqaa jirti yookaan immoo Ayyuurraa dubbachaa turte jechuudha. Hawwaanii hiriyaan Sumayyaadha. Yoo viidiyoo ishee argitaniitu ta'ee jechuudha. Hawwaa dhiisi bakka sinnya nyaatin hin hooqatin gaara dhiibde. Ayyuu xutte jechuun gaara dhiibdee jechuudha. Gaara yookaan tebba yookaan immoo tulluu. Ayyuuni nama si jalaa jiguu miti jechuudha. Ayyuuni nama si jalaa callisuu miti jechuudha. Ayyuuni nama sirra deemudha. Yookaan immoo nama tuffatee si dhiisudha. Guyyaa tokko maqaa kee dhooftee hin beektu Ayyuun dhugaa dubbachuuf. Guyyaa tokko jechuun maqaa kee dubbattee yookaan immoo maqaa kee haasoftee hin beektu jechuudha. Ati garuu taraa viidiyoo daladduuni, taraa viidiyoo hojjettu jechuudha. Maqaan Ayyuu viidiyoo kee keessaa hin dhibuu jechuudha. Kana jechuun immoo hinaaffaa waan qabduuf jechuudha. Ayyuutti naafte. Yoomiyyuu taanaanii amma Ayyuu ga'uu miti. Lammata yoo dhalatteyyuu amma Ayyuu ga'uu hin dandeessu. Waan hundumaan iyyuu jechuudha. Bareedinaa yoo ta'e, boonummaadhaan yoo ta'e, Ayyuuni sabboontu Oromooti. Intala sanyii gootaa, intala leencaa. Sabboontu Oromoo, intala abbaa gadaa. Maal jedheen sitti makaa waaqu? Dhugaa Rabbi atu argaa jirta. Ayyuu sirratti faarsuus hin danda'u, sirratti dubbachuus hin danda'u. Sabboonummaa see leencummaa see hin beekta waan ta'eef. Atummaanuu sirriitti beekta argaa jirta waan ta'eef waliin argaa jirra waan wal somnu hin qabnu jechuudha. Waan wal somne wal bira dabarru hin qabnu jechuudha. Waliin argaa jirta waan ta'eef. Qabeenya Saayidoo nyaatte immoo Ayyuun maftee isheeti. Haa nyaattu qabeenya Saayidoo haa nyaattu. Inniyyuu mucayyoo durubba, mucayyoo dingilii fuudhee jechuudha. Karaadhaa deebiseetu guyyaa tokko bashannansiisee hin beeku. Ilmi namaa saatii fuudhutti mucayyoon kun daa'ima xiqqoodha. Reefuu harmi qomatti ba'a. Duraanis sinuman dubbadha. Hin beektu yeroo ittiin itti dheekamus nan dubbadha. Yeroo ittiin nagaas nan dubbadha. Yeroo kaanis nan dubbadha. Mucayyoon kun reefuu nama harmi qomatti iyyuu hin baanedha jechuudha. Daa'imummaa hin qabdi. Ijoollummaa qabdi. Har'as durummaa kaasee dubbadha. Kun waggaa tokko guute. Sababa daa'imummaa qabduufitu sababa yaada naanneeffanneefitu iyyuu nama ijoollee lamaatti heerumte. Nama ijoollee lama qabu. Nama maatii qabutti heerumtee jechuudha. Sababii daa'imummaa isheeti, sababii ijoollee taateefi jechuun kun immoo hin darbe dogoggorte rakkoo hin qabu. Garuu jechuudha ati hinaaffaa Ayyuurraa qabdu waan Ayyuun si caaltee jirtuufitu Ayyuutti hinaafteetu akkana godhattaa jechuudha. Maal si goote Ayyuun? Saayidoo eessatti barbaaddee fidde Ayyuun? Eessaa hasiifaa fiddu? Ayyuun dhossee eessaa siifa fiddu Ayyuun? Ofiifuu isheedhaa dawwalaan jiru, ofiifuu mucayyoon mataan ishee hidhame, mataan ishee naanna'e maal siifaa gootume? Sabab ammati kanumtiti Sumayyaadhaa fi Saayidoo gargar baasaa jiru sababii hinaaffaa Ayyuurraa qabduuti. Maaliifitu Saayidoon Ayyuu fuudha? Maaliif sanyiisaa qomoo isaa fuudhaafitu isaan lammani adda adda ooftee, isaan lamman adda adda facaaftee jechuudha. Sababii Saayidooni Ayyuu jaallatuuf. Mee Ayyuu waa meeqa balleessiti? Ayyuuni birriillee itti taphatti. Akka barbaaddeetu birriidhaan taphatti. Birri 800 guyyaa 3tti fixxee galte. Saayidoon gaafate birrii fideedheeni lolee beekaa? Saayidoon gaafate beekaa? Hin gaafate. Akka mucaa xiqqootti kunuunsa. Durba fuudhe koo, durba dingilii fuudhe. Mucayyoo reefuu lafaa, xobbee reefuu lafaa kurkurkur jettee achi ol baatu. Nama takka dhiira jaan argin fuudhe koo Saayidoon. Kanaafidha bar kan inni birrii tokko isheen gaafanne akka barbaadetti itti baasu jechuudha. Kanaafidha bar. Kan inni hin dubbanneefi jechuudha. Kan hinaafteetu Sumayyaadhaa fi Saayidoo addaan fageessitee jechuudha. Hinaaffaa Ayyuurraa qabdu jetteetu ijoollee kana addaan baastee jechuudha ati. Kanaafuu jennaani Ayyuutti hin bu'in, Ayyuurraa gadi bu'i. Dhugaan siin jedha Ayyuurraa gadi bu'i. Maal si gashee waa'ee
inaafarraa qabduuf malee waan si galchuun qabu. Saayidoon immoo si jala darbe ka yerootti achi Yamanii jirtu sana maaf jala dabarsite? Mana tokkotti wajjin galaa turtanii akka jaalala isaaf qabdutti ni mitu. Itti nimattu baafattee si'ana baasanii walitti himuun hin jira. Amma teekinooloojii moo maaloo jedhan sana si'ana diimokiraasii jedhani. Kanaafuu itti nimattu turte dhugaan siin jedhe itti machuu dhiiste. Malee ayyuurraa gadi bu'u dhugaa rabbii ayyuurraa gadi bu'u. Ayyuu hin tuqinii jechuudha. Jennaan jenne immoo malee saree fuullan niqanii jedhani. Kan keenya irrattis hin dhiifnu. Qabeenya Saayidoo abbaa keenyaatti qarxabsitee ammallee ganaa nyaatti. Saayidoon abbaa manaa ta'uuf iyyuu baatu iyyuu jechuudha. Jireenya isheetti taphatee jira jechuudha. Jireenya ishee gad deebisee hiriyaa ishee keessaa ol deebisee jira jechuudha. Sanarraan iyyuu immoo abbaa manaa fi haadha manummaa iyyuu dhiisi. Ijoolleen nama wajjin guddatteedha. Ijoolleen nama Saayidoon hangafu iyyuu jechuudha. Nama biyya tokkooti. Nama ganda tokkooti. Nama haatiif abbaa wal beekan. Nama buna dhugaa. Bishaan wajjin naqaa, horii wajjin eegaa, awwaara wajjin daakaa, doqqee wajjin baxabaxaa guddateedha jechuudha. Kanaafuu jennaani yoo birrii isaa nyaattes dhiigatu nyaate, qomootu nyaate, zariitu nyaate. Maal goota? Haa nyaattu. Maqaa jijjiirrattu maqaayyuu. Maqaa mana ishee mana Saayidoo maqaa isheetti jijjiirrattu. Sanyii tokko dhiiga tokko. Harreen wal dhiitti malee ilkaan walitti hin fixxu jedhan. Kanaafuu jennaani aannanii fi dhadhaa walitti dhangala'e moo maal jedhu waan akkasii jira. Mammaaksa wayii tokko jiran beektu miti. Mammaaksa qabadhu jechuudha. Waaqoo Saayidoo fi ayyuun tokko. Ati gargar baasuu hin dandeessu. Ati gargar hiikuu hin dandeessu jechuudha. Yoo waan fedhe dhufe iyyuu isaan tokko. Isaan wal jaallachuu baatanis qabeenya amma tokko asitti tola kennee fi fuuchuu baateeyyuu Saayidoo nandharra yaa'uu jechuudha. Shirree nandharra waa tokko yaa'uu jechuudha. Kan kana caaluyyuu maal walii godhaa walaan agarree? Warroota Dubaay jiran agarree? Akka isaatti wal badhaasaa oolan nama ganda tokko nama sanyii tokko dhiisiiti jechuudha. Saayidoo fi ayyuu dhiisiiti. Ati Saayidoodhumaa fi ayyuu gargar baasuudhaaf jettee Sumayyaa dhossiteetu Saayidoo irratti diraamaa dalagdee jechuudha. Isa kan inni raanfanne nuti. Amma sirraa dubbachuu hin dhufne dhugaa rabbi waa'ee ayyuu dubbatte jennaan hin dubbadde malee ani sirraa dubbachuu hin dhufne. Dhugaa rabbi sirraa hin dubbaddan. Maan lammaraadde utuu feemasoonni keenya jiranii gaddeebee sirraa dubbaddaa nunan balleessi qirtaa arguunat. Maal gochi irraa gaddeebee dubbadde dhugaa rabbi ani ayyuu sababii isin maqaa ayyuu dhooftee irraa dubbadde malee hin dubbadhu iyyuu. Maal feemasoota baay'ee jira koo kan irraa dubbatan. Wanta baay'ee jira kan irraa dubbatan. Kanaafuu jennaani badii kee gara badii ayyuutti hin fidin. Maalaa gootu mucayyoon ofiisheetii rakkatte. Ofiisheetii iyyuu daa'imummaa kanatti bashannana tokko hin argine. Deebitee mana keessa teessee bu'aa oolti. Akka riyaaseetii baatee galaan jirtu. Umurii isheetti taphatee daa'imummaa kanammoo wallaalummaatu akkasii ishee godhee jechuudha. Kana hundumaa wallaalummaatu akkasisee godhe. Akkasii kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya hedduu tokko natti ho'ee jira dhugaa dubbachuuf itti bulluqaa jira muka ifa dhaamseen jira. Hawaa keenya gaara dhibinii Sumayyaa ayyuurraa gadi bu'ee